Ashama akkam jirtu hordoftoonni YouTube chaanalii Dabalootech. Har'allee akkuma baratame viidiyoo baay'ee bareedaa fi ajaa'iba ta'e akkuma kanaan dura qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Egaa akkamittiin viidiyoo TikTok irraa osoo watermarkiin godhate yookaan immoo mallattoon TikTok otoo viidiyoo kana irratti mul'atin akkamittiin daawunloodii gochuu dandeenya. Fakkeenyaaf viidiyoo kana yoo ilaalle mucaan kun viidiyoo namaa TikTok irraa buuseetu kan inni upload godhe haaraa masirra deebi'ee TikTok yaabsise. Egaa mallattoon TikTokis duukaa bu'ee jira jechuudha. Egaa mallattoo TikTok kana malee akkamittiin viidiyoo TikTok irraa daawunlood gochuu dandeenya. Egaa chaanaalii kanaaf maatii hin taane yoo ta'e yookaan immoo chaanaalii kana subscribe hin goone yoo ta'e sekendii muraasa isinitti fudhataatii iddoo like jettu kanarra tuquudhaan namoota biroo akka qaqqabuuf illee iddoo share jettu kanarra tuquudhaan share gochuudhaan yaada yoo qabaattan illee iddoo duwwaa add comment jettu kanarratti comment keessan barreessuun yookaan yaada keessan barreessuu gaaffii yoo qabaatte illee gaaffii keessan barreessuudhaan subscribe iddoo jettu kana tuquudhaan ammas viidiyoo yeroo yerootti gadhiisu dafee akka isin qaqqabuuf iddoo kanarra tuquudhaan iddoo all jettu kanarra kaa'achuudhaan na hordofaan isiniin jedha. TikTok irraa akkamittiin viidiyoo osoo mallattoo TikTok hin godhatin yookaan viidiyoo sana irratti watermarkiin TikTok osoo irratti hin ba'in akkamittiin viidiyoo sana daawunlood godhachuu dandeenya. Fakkeenyaaf wanta jechaa jiru kun yoo isiniif hin galle ta'e viidiyoo tokko daawunlood godheen isinitti agarsiisa. Fakkeenyaaf viidiyoo kana gaafa daawunlood godhachuuf jennu duraan iddoo share jedhu kanarra tuquudhaan iddoo daawunlood jedhu kanarra tuquudhaan daawunloodii godhannaa jechuudha. Inni kun egaa gaafa daawunlood goonu mallattoo TikTok nuuf fudhatee ba'aa jechuudha. Egaa amma nuti kan nuyi ilaallu mallattoon TikTok sun akkamittiin osoo irratti mul'atin viidiyoo TikTok irraa daawunlood gochuu dandeenya kan jedhudha. Fakkeenyaaf dhaqeen isinitti argisiisa viidiyoon amma daawunlood godhe kana akkaataan itti naaf baasu jechuudha. Mallattoo TikTok wajjin hin baasimoo mallattoo TikTok wajjin hin baasne kan jedhu. Fakkeenyaaf viidiyoo kanaadha. Ilaa akkuma argitan kunoo mallattoon TikTok duukaa bu'ee yookaan duukaa daawunlood ta'ee jira jechuudha. Isa kana akkamittiin hambisuu dandeenya kan jedhu waliin ilaalla. Egaa namoonni irra caalaan keenya viidiyoo TikTok irratti argine viidiyoon TikTok irratti gadhiifamu yeroo baay'ee viidiyoo babbareedaa waan ta'eef viidiyoo sana irra deebiidhaan TikTok yaabsifnaa jechuudha. Yeroo viidiyoo sana TikTok irraa daawunlood goone deebisnee TikTok yaabsifnu mallattoo TikTok isana amma isinitti argisiise fakkeenyaaf laakunoo kan akkasii kana mallattoo TikTok kanatu fuudhee isiniif ba'aa jechuudha. Mallattoo TikTok kana akkamittiin hambisuu dandeenya kan jedhu waliin ilaaluudhaaf fakkeenyaaf kanuma daawunlood gochuu barbaanne haa jennu akkuma duraa iddoo share jedhu kanarra tuquudhaan gara fuulduraatti deemuudhaan amma sila iddoo daawunlood jedhu kana tuqne amma immoo maal goonaa iddoo daawunlood jedhu kana tuquu dhiisneetu koppii liinkii goonaa jechuudha. Liinkii ishee kanatti koppii goonaa jechuudha. Dhumnee koppii erga goone booda baakii gooneetu keessaa baanaa jechuudha. TikTok keessaa baanee dhufnee aappii Kiroomii Google Kiroomii kanarra tuquudhaan gara fuulduraatti deemnaa jechuudha. Kallattiimaan yeroo gara fuulduraatti deemnu iddoo asitti kunoo gararraa iddoo duwwaa ittiin waan barbaadu search gootu sanarra dhanneetu daawunlood TikTok viidiyoo. Iddoo kanatti egaa akkuma argitanii daawunlood TikTok viidiyoo without watermark jedhee search gochaan jira. Isinillee akkuma kanatti search godhattu jechuudha. Kallattiimaan gaafa akkasittiin search gootan bifa kanaan isiniif egaa isin kallattiimaan daawunlood viidiyoo TikTok no watermark iddoo jedhu kanarra tuquudhaan gara fuulduraatti deemtu jechuudha. Innis kallattiimaan bifa kanaan isiniif bana. Isin egaa amma koppii liinkii gootanii liinkii isa amma TikTok irraa koppii gootan sana fiddanii as keessatti gadi qabdanii yookaan harkaan gadi qabdanii turtanii press gootanii jechuudha. Akkasin TikTok irraa liinkii fudhatanii dhuftan waan beekuuf asirratti gaafa isin qabdan paste barreeffama jedhu isinii fidaa isarra tuqxuu jechuudha. Liinkii ammaa kana asirratti isinii barreesseera jechuudha. Sana booda daawunlood iddoo jettu kana tuquudhaan daawunloodii godhattu jechuudha. Egaa gaafa daawunloodii gootanii xiqqoo turuu danda'a. Achi ilaa kunoo viidiyoon amma garasii daawunlood godhe kana naa fideera jechuudha. Asirratti daawunlood server 1 daawunlood muuziq daawunlood maal jedha
as keessa isin download server waan ishee jettu kana tuquudhaan beeksisa isin fiduu danda'a. Yeroos immoo iddoo X jedhu kanarra tuquudhaan keessaa baatu jechuudha. Gaafa isin akkasittiin download gootan ilaa kunoo akkasitti isinii fida. Yoo barbaadan asii seentanii akkana download gochaa jiru ilaaluu dandeessu. Kunoo naaf download godhee naaf fixee jira. Kun amma dhaqee galarii keessa naaf ka'a jechuudha. Amma yookaan amma sirra deebi'ee viidiyoo biraa fakkeenyaaf TikTok irraa download gochuudhaaf isinitti argisiisaa jechuudha. Amma immoo viidiyoo kana download goona fakkeenyaaf iddoo kanarra tuquudhaan gara fuulduraatti deemna. Share iddoo jedhu kanarra eega tuqne gara fuulduraatti eega deemne koppii liinkii kana koppii godhannaa jechuudha. Koppii goonerraa kallattii maan ammas keessaa baana iddoo Chrome jedhu kanarra tuquudhaan download TikTok video without watermark jenneetu search goona. Egaa silan barreesse waan ta'eef naa fidee searching godhadha. Amma gaafan search godhadhu naa fidaa jechuudha. Laa kunoo kanarra tuquudhaan ammas gara fuulduraatti hin deema. Linkiin amma achi koppii godhadhe akkan koppii godhadhe jiru waan beekuufi inni irratti naa barreessa gaafan kana gadi qabee turu jechuudha. Laa gadi qabee ture jennaani paste iddoo barreeffama jettu kana naa fidee pasting godhadha. Iddoo kanarra tuquudhaan download gootu jechuudha. Irran sinii deebi'ee jechuudha. Samma viidiyoo kana deemneetu galarii keessaa ilaaluu dandeenya. Amma gaa ega paste goonee laa kunoo viidiyoon download gochuuf jedhu profaayilii namichaa naa fidaa jechuudha. Iddoo download server duwwaa tokko jettu kana irra tuqxuu jechuudha. Ilaa kunoo akka inni download gochaa jiru asirra tuqxanii ilaaltu. Egaa ilaa kunoo akkuma isin argitan kana viidiyoo kana downloadii naaf gochaa jira jechuudha. Xiqqoo turuu waan danda'uuf yoo viidiyichi meegaabaayitii guddaa ta'e xiqqoo turuu waan danda'uuf in eegdu. Sana booda inni iyyuu download isiniif godheetu galarii yookaan iddoo viidiyoon keessan taa'u moobaayilii keessanirra dhaqee isiniif ka'aa jechuudha. Egaa akkuma isin argitan kana viidiyoo kana download godhee xumuree jira jechuudha. Asirratti gaafan banu kun bifa kanaan jira. Watermarking qabu jechuudha. Amma immoo eessaan dhaqee isinitti argisiisa. Iddoo viidiyoon koo taa'u yookaan galarii majala seeneen isinitti argisiisa jechuudha. Amma gaa iddoo galarii dhufuudhaan yoo ilaalle viidiyoon amma download godhee jechuudha. Sila viidiyoo kan biraa tokko download godheen ture. Inni laa kunoo watermarking qabaa jechuudha. Ilaa kunoo akkuma isin argitan kana kun isa jalqabaa an download godhee isinitti argisiisedha jechuudha. Inni watermarking qaba. Innan download godhee innan amma Chrome jala seenee linkii sana koppii godhadheetti download godhe immoo ilaa kunoo viidiyoon sun lamman kunooti jechuudha. Ilaa kunoo viidiyoon jalqabaa download godhee Chrome irraa download godhe karaa Chrome dhaqee watermarking qabu jechuudha. Akkasumas immoo viidiyoo lammataa kanan download godhee ilaa kunoo akkuma isin argitan watermarking qabu jechuudha. Egaa viidiyoon kun watermarking qabu akkuma isin argitan viidiyoon kun watermarking hin qabu jechuudha. Egaa viidiyoon kun kana fakkaataa viidiyoo lammataan hanga walitti deebinutti chaanaalii kanaaf ammayyuu maatii hin taane yoo ta'e sekendii muraasa isinitti fudhattiitii maatii ta'an isinin jedha. YouTube ko subscribe gochuu akkasumas like share comment gochuu hin dagatinaan isinin jedha. Viidiyoo lammataan hanga walitti deebinutti nagaatti bye bye.